waggoota 3 dhufu turtii asitti goonu kanarratti dhimmoota jahan tokko giddu galeessa godhannee hojiiwwan keenya ilaaluu danda'utu nurra jiraata. Tokkoffaaf inni duraa maaliif hoggansi keenya hojiin sadarkaadhaan jiru miseensa qabnu fi hoggansi miseensa sochoosee maaliif olaantummaa siyaasaa keenya mirkaneessuu dadhabnee kan jedhu sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Kan lammataa hojiiwwan keenya hundumaa maaliif gurmaa'insaan xumuruu dadhabne. Kan sadaffaa hojiin inisheetivoota keenyaa, hojiin misooma keenyaa akka waliigalaatti maaliif baay'inaan qulqullinaan fi ariitiidhaan deemuu dadhabe. Arfaffaa kan sirriitti hoggansi kun xiyyeeffatee itti ilaaluun irra jiraatu dhimma tajaajila afaan wal qabatu. Tajaajilli ammas maraammartoo amma hin jedhamne keessa jira. Uummanni deddeebi'aa oola. Yeroo isaa deddeebi'uudhaan guba. Shanaffaan kan ilaaluun nurra jiraatu keessattuu hoggansi kun siiriyeeslii kan gadi qabee ilaaluu qabu dhugaatti nuyi dinagdee hogganaa jirra kan jedhu kana ilaaluu qabna. Dhumarratti ni jaaffaan hoggansi kun sirriitti siiriyeeslii ilaaluu qabu gaaffii hoggansaa deebii kennaa jirraadha.